Wow, 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 wow. Akkam jirtu hordoftoota daawwattoota Yaasu Birraa hundi keessan bakka jirtanii nageenyi wajjin haa jiraatu jecha guyyaa irraa isa argamna. Qilleensi namatti tolu miti qilleensa hafuura bareeda ajaa'iba namatti tolu Inxooxxoo keessa argamne jechuudha. Har'a immoo karaa sulultaatiin seennee jechuudha. Karaa Shiroo Meedaatiin yeroo dhuftan as bashannan yeroo dhuftan gaarii miti baay'ee nama ulfaata. Achi immoo karaa Shiroo Meedaatiin seentaniitiin yoo achi Inxooxxoo kana keessa deemtanii miilan fixuu hin dandeettan. Yoo guddate sa'a tokko folakkaa sa'a tokko ol nama oofee jechuudha miilan naannoo kana dhufuuf iddoo bareeda ilaaluuf jechuudha. Garas illee ni jira, garaachas ni jira, caafii kan illee ni jira jechuudha. Kanaafuu guyyaa irraa waan Inxooxxoo keessa maaltu jira, maal fa'aa argama ka jedhu waliin ilaalle jechuudha. Nu waliin turaa. Baay'ee namatti tolaachu. Hedduun gammadee jira. Akkanumatti kunoo akkasitti bakki kun gubbarra namni as taa'ee itti bashannana iddoo kana jechuudha. Waa. Kun hundi as gubbaa kuni teessumaa jechuudha. Teessoodha jechuudha. Kanatti kun kana teessooti. Iddoo sangartee mana nyaataachi sangartee deemee singarsiisate hanga dhumatti hin hojjetu tura. Baay'ee namatti tola. Keessi isaa baay'ee namatti tola. Akka addaatti namatti tola. Waa. Baay'ee ariifadha. Wow. It's very nice. Very nice person. Iddoon kuni iddoo gartee bunatti dalagamu jechuudha. Iddoon kuni
Iddoo bunni lagamu. Ammallee gartee waan gaarii baay'ee fechuu isiniin garsiisaa hanga dhufatti iddoo gartee maanta naannoo san gartee miti naannoo san waan gaarii jira isiniin garsiisaa yaasuu birraa namoonni gartee maatii yaasuu birraa hin ta'in chaanala keenya subscribe viidiyoon kun yoo isinitti tole like godhaadha keessa galee waan keessa jiru isiniin garsiisachuu. Waa keessummaadhaaf nyaata qopheessanii nyaanni asitti keessumaaf qophaa jira jechuudha. Gosti nyaata addaati. Ismi baaba asirti. Iddoo arii fudhachuu keessummaadhaaf qopheessee jiranii. Iddoon gartee maanta gubbaatti agartan suni bakka gartee warri sirba taphattu sirba gubbacha sirbichi gubbaa dhaabbatanii taphatan jechuudha. Bakka deemuu feetu bakka laaluu feetu kaartaa kana gubbaa laalteeti deemtee daawwataa jechuudha. Sagantaa wayii qopheessanii jiranii. Sagantaa kanarratti asii seennee waan jiru laalame wantoota qophii sagantaa muuziqaa wayiitii jira kanaaf qopheessa jiran teestichaa jira qophii jira jechuudha. Iddoon kun iddoo gartee fardii keessa jiratu jechuudha. ውስጡ ምንድን ነው? ማሳጅ ቤት ammaan tana bakka bareeda geenye jirra. Waaw 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 waaw. Iddoo addaati jechuudha. Kuni bakka gartee gubbarraa deemta. Asiin gubbarra deemteti. Akkanatti hordoftoota keenya irraan tana kunoo. Naannoo kanamee waa'ee iddoo kanamee galaan hin ibsime. Waa'ee iddoo kana naannoon isaa Robbi Koorsii jedhama. Okay. Geemiin isaa akkuma laaltan kana. Okay. Masanakil 24 fi laayinii 4 qabu. Okay, naannoo kana jechuudha. Amma fakkeenyaaf isin kufuun amma mucaan kun jira. Mucaan sana amma achirraa kora jira jechuudha. Inni
tinda maanu iddoo baddaarratti dhamu fuulii jedhama. Okay. Fuulichaan erga jedhamee booda sirratti si hidhama. Okay. Isa booda isarraan deemtaa amma sana kilicharree dadhabdeetu kan gas jala jedhute sirarraa isa malee lafatti bu'uu hin dandeessu. Lafatti kuftu jechuudha. Gaayidiin jira nama amma fakkeenyaaf kastamariin hodhu kastamariin tokko gaayidiin tokko jira gaayidii isa wajjin deemaa jechuudha. Okay. Kafaltiin meeqa? Kaffaltiin nama tokkoof 500. 500 okay. Namni gatee hin qaalamee ni qaalee jiran hin jiru. Jecha amma baay'inaan jiran namni gatii isaa dhageetis kan rifatu jira sodaatanii. Okay. Gatii isaa dhagee bakka inni taphatu tokko tokko immoo rifatee jedhee kan masaa qabatee dhiyeessis jira. Okay. Qannesaa jedhaniis inni takaraakaru. Okay. Higgi isaa 500 ta'eef. Okay. Galatoomii. አስተማማኝ ሴፍቲ ያለው ማለት ነው። Okay. እዚህ ላይ በምንሄድበት ሰዓት አንድ ሰው ነው የሚሄደው። እኔ ከጨረስኩ በኋላ ነው እሷ የምትሄደው። ይሄ ብዙዎቹ ስለሚነቃነቁ ምን ስለሚሉ ማለት ነው። Okay. እንደዚህ አይነቶች ነው እዚህ ላይ ነው አልፎ አራት እዚህ ላይ ነው። ዋው ደስ ዋው አሜን። Okay. Wow, 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 wow. ቀላል ነው። ቀላል አድርገው ኬት ቀላል ነው። ብትወርቅም አየር ላይ ነው የምትወርቀው። የሞተ ሰው የለም? ኧረ ምን ሆነ? እንኳን የሞተ ወደቀን። ሴፍቲ ናቸው። በረዱ ኤርጋ ቀብቱብታ ኤርጋ ቀብቱ ኤርጋ ቀብቱሜ ኤርጋ ጅራት ኦኬ ከንብራ ደበለተ ኦኬ ኦኬ ገለቶም አይቆም በኋላ ይሄ የስልጠናችን አንዱ አካል ነው። ይሄን ገመድ እኔ ጋር ራሴን ያስረምሳል። ከዛ ላን እሷን አድናታለሁ ማለት ነው። ድንገት እዚህ ከቆመ እዚህ እንደዚህ ከቀረች መታ በገመዱ ተወስዳታለህ ማለት ነው። አሁን ገመዱ ማለት ሲደርስ ለእንትን ስለሚሄድ ዘጭ አለ እንደዚህ መመልሳት ያታግላል። ኦኬ እንዴት አባቱ ደስ ይላል። ባየነ መተረፉ ገመዱ ይሳል ተመልሳታል። ዋው ዋው the best place ነው። ኩኒማ ዝግዛግ ጀማ እየሄድን ያለ ነው ማለት ነው። እስካሁን ኦኬ አራት ቻሌንጅ አያር ቻሌንጅ እነዚህ ለሰው ልጅ ትንሽ
ታውቃለህ ብዙ ሰዎች አሁን ከፍታን የሚፈሩ ሰዎች አሉ። ኦኬ አሁን እዚህ ላይ ወጥተው ይሄ ሴፍቲ ተደርጎላቸው ከፍታን ሲያዩ ይገረማሉ። በቃ ወጥተው ግማሽ ላይ የሚፈሩ አሉ፣ የሚወርቁ አሉ፣ እወርቃለሁ ብለው ነው የሚያስቡት። ያስባሉ። ኦኬ ግን ቀላል ነው፣ በጣም በቀላል ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ላይ ሲወጣ በቃ ይመለስ አይመስሉም። የዛኔ ታዲያ መጽሐፍ ነበረ ከስር ከስር ብዙ ጊዜ ሴቶች ደፋር ነው። አንቺስ እንዴት ለመድሽ? እናት እንዴት ለመድሽ? እኔ መጀመሪያ ጊዜ ሲወጣ በቃ እዛ መሀል ጎማው ላይ ስለት ፈራሽ? በጣም ፈርቼ ነበረ። አልተናዘዝሽም? እኔ ለማን ተናዘዝሽ? እሱ ጋር ነበር የሄድኩኝ። እኔ ነው በብዛት ያለው አምቡላንስ ስለሆነ በጣም ፈርቼ እዚሁ ነው የተለማመድሽው? በጣም ደስ ይላል። ሁላችሁ 3 ወር ነው ስልጠና የተሰጠው። ኦኬ ሀሏን ብቻ ነው እየረገጠን የምንሄደው። በዛው እግር ማሳጅ ያደርጋል። baay'ee namatti tola akkuma gartan kana waa hunda ilaallee jira. Galatoomaa ulfaadhaa jennaan gaa. Mesela kilisa olan kamanam jidduu ምናምን ቢዬ ናቡሳ kan jedhu jira mislaala maashiniin ittiin buufamu jira kan namni sodaatennaan tooftaan ittiin buufamu jidduu keessatti iddoo barbaadetti maashinii jira kan buusu. Ofii garuu akka waan sodaatan qaban jechuudha. Waan nama sodaachisu tokko hin jiru. Wanti waan nama sodaachisu hin jiru. Ayyee galatoon bultii maqaan keenya? Galaanii jira. Galaanii galatoon. وجبت وأصحابي عرفت مقبولة يوجبت Jarama jira iddoo haarawaa jira baay'ee namatti tola. ካራ ያለው ማለት ነው። አዎ አገኘሽ ካራው አዳመጡ ጭንቀዳዳ ጭንቀዳዳ ነገር ካነገ ወንጦ ጥርፌ ከት ዋው ሶስተኛ ቀጥሎ ያለው ሶስተኛ ቀናትን ዞር ወደ ግራ ብራቮ እስቲ
dadhabna jiraachuu yeroollee harkanne kanaaf galatooma ulfaadhaadha chaanala keenya subscribe like godhuu hin dagatinaadha namoonni gartee maatiin ta'e maatiin uftaa isin jenna galatooma.